Kun qophii oolmaa waraana bilisummaa Oromooti. Qophiin keenya oolmaan waraana bilisummaa Oromoo wiixata roobii fi sanbata duraa oduutti aanee kan isiniif dhiyaatu ta'a. Qophiin oolmaa waboo injifannoolee waraana bilisummaa Oromoo haala waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiru bu'aa ba'ii fi mudannoolee adda addaa kan keessatti waraana bilisummaa Oromoo irraa dhageenyu ta'a. Kun qophii keenya oolmaa waraana bilisummaa Oromooti. Yooyya babaaroo fafayyaa daadoo gabboo nageenni badhaadha galchumii san naggaa dhaggeeffattoot kennutu tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa san dhageessisaa angalma Oromoot kibba Oromiyaarra. Sadaas torbaa barkum 2020 abdiif gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godin Booranaa aana Mooyyale bakka God Garbaa jedhamu tarkaanfii humna waraana goolessituu Itoophiyaa Kayaamichi Oromummaa waraanni bilisummaa Oromoo aarii yeroo irraatti deddeebi'ee yaamdide maqaa barbaadu waraana bilisummaa Oromootiin dhamaa danqara heeyyaa irraatti tarkaanfii jajjabduu fudhateen gargar facaase nam 11 battalaayyoo ajjeese nam 12 madeessuun injifannoo guddoo boonsaa galmeesse jira. Kilaashiyaa kaamashan bombiif meeshaa garagaraa hedduu booji'uun galii qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Ammallee ittiin fufuun abdiif gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godin Booranaa Sadaas 8 barkum 2009 bakkum kalee lolli itti ta'eet aana Mooyyale God Garbaa tarkaanfii itti fufee nam 5 battalaayyoo ajjeese nam 2 booji'uun kilaashiyaa kaama 8 hidhannoo guutii oli meeshaa garagaraa hedduu jabduu booji'uun galii qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jir jechuun ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa addeessee jira. Akkasumas ilmaan Oromoo mootummaa nam nyaata keessa jirtan waraanni bilisummaa Oromoo isan ajjeese isaniitti tapat jechuun suura waraana bilisummaa Oromoo dogongoraa isaniitti himaa turan. Dharta hubattanii meeshaa harkaa qabdan fudhattanii woboon makamuun bilisummaaf walabummaa Oromiyaa dhugoomsuu yeroon isaa amma waan ta'eef dafaa sarar keessan sirreeffadha qabsoo bilisummaa Oromoo makamaa seena keessan qajeelchaa isaniin jenna. Ayyee itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo giddu galeessa Oromiyaa zoonii lixa shaggar jaal jireenyaa rabbumaa raadiyoo arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin gaaffiif deebii taasisuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galatoomaan isiniin jedha. Ayyee jaal jireenyaa waraanni bilisummaa Oromoo giddu galeessa Oromiyaa lixa shaggar hammamidha kan inni Finfinnee irraa fagaatee jiru dhaggeeffattoota keenyaaf nu ibsitu. Waraanni bilisummaa Oromoo giddu galeessa Oromiyaa lixa shaggar keessa ta'uu Finfinnee irraa fagoo jiru inni kan Finfinnee keessa jira waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana Oromiyaa godee hundayyuu lafa Oromoon jiru hunda waraanni bilisummaa Oromoo jira. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana bakka taa'ee jira iddoo kamitti iddoo kamitti jiru wanti namni jiru jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana Finfinnee keessa jira naannoo Finfinnee jira jechuudha. Jaal jireenyaa akkuma beekamu yeroo ammaa sirni kun Oromoo bakka hundatti ajjeesaa jira. Bakka garagariitti ammoo jumlaadhaan fixaa jira. Gochaan kun hundumtuu maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu ammoo akkasumas abbaa torbee maqaa jedhu itti maxxansuudhaan dabalatee immoo maatii qabsaa'otaa hedduu dararaa guddaa geessisaa jiru. Kuni maatii keessanillee mudatee akka jiru quban qaba. Maaliifidha sirni kun waraana bilisummaa Oromoo irraa sodaa guddaa qabaa? Maalirraa madda gochaan hammeenyaa uummata Oromoo irratti maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartuuf irra gagga'u kun? Mootummaan sirna naftanyaa kiitii yookaan bilisummaa jedhamu ho'aamu kuni erga aangootti dhufee waggoottan lamaanas inumaafuu seenaa kolonii keessatti uummanni Oromoo waan irra deemee himee kan irratti raawwatamaa jiru haa ta'uutii garuu akkuma dhiiruu kaaftee maqaa waraana bilisummaa Oromootiin ijoollee keessattuu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jedhamee manneen uummataa gubuu nama duunaa hidhuu ajjeesuu saamuu wanni kun as duwwaa miti Oromiyaa hundatti kan inni gaggeeffamaa jiru haa ta'uyyuu malee
waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo taafi Oromiyaadhaaf malee maatii isaatiif miseensi waraana bilisummaa Oromoo akkoo guutuutti hin jiru jechuudha. Kanaaf adeemsa ammatti deemaa jiraniin har'a miseensa waraana bilisummaa Oromoo nama sadii qofa osoo hin taane nama 10 lakkaa'amurratti gochaa isaan raawwatan kun miseensonni waraana bilisummaa Oromoo lakkoofsaan hedduudha. Maatii kana hunda mana qullee hiriiree jilbeeffachiifna kan jedhu sun isaan tokko ofuma isaanii of ta'uudha. Lammaffaan immoo mootummaan amma kana baay'ina uummata amma kanaa mana gurguree deemsuun bulcha kan jedhu innumaa gaaffiidhaan kun gabaabumatti maal agarsiisa? Mootummaan gama waraana bilisummaa Oromoo dadhabee yeroo hedduutti dhaadachaa ture. Guyyaa 40 keessatti, guyyaa 2 keessatti, ji'a 2 keessatti jedhee guyyaa guyyaatti ibsa baasu. Dhaadannoo ni taate. Daddalloonni mootummaa gaara hanga gaditti iddoo isaan dhaanan waan dadhabaniif uummata nagayaatti deebanii uummata ajjeesaa taa'amaadha kan isaan jiran. Kun kan inni agarsiisu xiyyaaraan numtisa sirni naftanyaa seenaarraa akkuma beeknu har'as immoo qabatamaatti akka argaa jirru xiyyaaraan waraana bilisummaa Oromoo miti jechuudha. Uummanni Oromoo har'as qeerroo bilisummaa Oromoo kan hundaati kan hundarrayyuu Oromoon akka sabaatti jireenya hidhamaa jiru rakkoo isa mudate rakkoo sirnaa rakkoo gammummaa harkaa isa qabdu kana ofirraa kaasuuf jecha qabsoo uummanni Oromoo taasisee malee kanneen ijoolleen isaanii waraana bilisummaa Oromoo keessa hin jirre hidhamaa jiru, ajjeefamaa jiru, gaamamaa jiru. Kanaaf xiyyaaffanni waraana bilisummaa Oromoo qofa osoo hin taane uummata Oromoo irratti kan xiyyaafate, duudhaa Oromoo irratti xiyyaafate jechuudha. Kanaaf malee waraana bilisummaa Oromoo irratti xiyyaafate maatii waraana bilisummaa Oromoo maatii isaanii kan hidhaa ajjeesaa jiranii fi uummata Oromoo irratti kan inni gochaa kana raawwachaa jiru jechuudha gabaabumatti. Hayyee ulfaadhaa jaal jireenyaa. Waraanni bilisummaa Oromoo giddugaleessa Oromiyaa keessa socho'u tarkaanfii gurguddaa fudhataa akka jirutu dhaga'ama. Haalli waraanni bilisummaa Oromoo amma keessa jiru jabinni isaa akkasumas injifannoolee yeroo dhiyoo asitti fudhatan dhaggeeffattoota keenyaaf ibsitu. Egaa akkuma beekamu jabinni waraana bilisummaa Oromoo inni guddaan uummata Oromoo jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo dantaa uummata Oromoo kaduu uummata Oromoo tiksuudhaaf uummata Oromoo baroota hedduudhaaf gabrummaa jalatti kufe jalaa baasuudhaaf Oromiyaa irratti Oromoo abbaa biyyaa tolchuudhaaf qabsoo gaggeessa. Qabsoo kun immoo kan Oromooti jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo keessumaa uummanni Oromoo giddugala naannoo waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'u waraanni kun waraana kooti ijoollee kooti jedhee gaachana kooti jedhee ofitti fudhatee kaayyoo kanatti amanee uummanni Oromoo kallattii garaagaraadhaan dinagdeedhaan haa ta'u, odeeffannoodhaan haa ta'u, dhiyeessiidhaan haa ta'u, waan hundumaanuu hirmannaa fi tumsa uummanni Oromoo godhuun waraanni bilisummaa Oromoo dhimee sadarkaa hageen eegamne polisirra ga'ee jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kana gama biraatiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoo hakaa qabaachuu isaati jechuudha. Jabinni isaa naamusa waraanni bilisummaa Oromoo qabu naamusa loltuun bilisummaa tokko qabu kan sakkaa loltuu bilisummaa tokko dhuunfatee kanaan qabsoo inni gaggeessu mootummaa gabroonfataa dura dhaabbatee injifannoon inni argachaa jiru mirgi inni galmeessaa jiru jabina kana walitti dhaameetu jechuudha. Hayyee gama tarkaanfiitiin tarkaanfii gurguddaa fudhachaa jirtu giddugaleessa Oromiyaatti sanarraa waan dhaggeeffattoota keenyaaf ibsitan qabdu. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan kun kanaan hin xumuramne qophii itti aanu keessatti kutaa lammaffaasaa qabannee dhiyaanna. Kaleessa kophaa turtanii yaa waboo sabba keessaniin wal quunnamu baay'ee rakkattanii sabaan wal quunnamu galanni kan waaqaa adda adduu sabba kee yaa waboo itti fufi qabsooka sabaan wal quunnamu galanni kan waaqaa adda adduu keeyiroo kee yaa waboo itti fufi qabsooka. Almakiya falmata biya gota tujenjabe abe lal babo abo lal babo warato tabiya komi
Oromummaa keenyaaf lafeen isaanii dhabe. Wayyaa laal waboo. Aboo laal waboo. Angal mooraadii irratti biyyoolessa Oromiyaa irraa si dubbisa. Maqaa hankeef gaafatam kankee yookaan moona irraa bobbaatu kutaa waraanaa heetturtu nu ibsu dandeetta? Nan danda'a. Kutaa waraanaan irraa bobbaatu reejimentii lammaffaa aanaa Mooyaalee cifraa 8ffaadha. Guyyaa kaleessaa kan itti bobbaane kanaadha. Maqaan kiyya Gargaaraa Saajiin Mansuur Tamaam jedhama. Gaheen hojii koo itti aanaa